Ayyaashamaa akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haa ga'u isin jechuu barbaada. Ani nagaa koo dhagalanni rabbiin badini isin akkam jirtu fayyaan jiruuf jireenya wanti hundumtuu nagaadhami. Egaa kuni yaa'utubii soofuma raappiidha jechaadha. Yaa'utubii kana keessattuu haala ijoollee yaa'utubii hojjetaniif waan adda addaa hojjedhee isiniif dhiyaachuurra jira. Appilikeeshinoota adda addaa waa'ee isiniif isin barbaadan hojii onlaayinii illee kanneen fakkaatan argachaa jirtan jedhee abdadha. Egaa har'a waa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Wanni har'a qabadhee isiniif dhiyaadhee warroota yaa'utubii hojjetaniif aappiiwwan moobaayila keessan irraa dhabuu hin qabne, aappiiwwan yaa'utubii hojjechuudhaaf isin barbaachisu qabadhee isiniif dhiyaadheera jechaadha. Aappiiwwan kunneen yaa'utubii warroota hojjetaniif barbaachisoodha. Warroota kaawwanis ni barbaachisa. Garuu irra caalatti kan fayyadu warroota yaa'utubii hojjetaniidhaaf jechaadha. Egaa aappoota kanneen eessaa arganna? Akkamitti itti fayyadamna isa jedhuuf wajjin ilaalla jechaadha. Jalqaba osoo gara barnoota keenyatti hin seeniin warroonni soofumara aappiidhaaf miseensa hin ta'in subscribe, like, share gochuun dagatinaa isiniin jechuu barbaada. Egaa amma garuma barumsaati. Egaa jalqaba irratti kan argannu yaa'utub studio isa jedhudha. Aappiin kun warroota yaa'utubii hojjetaniif information adda addaa waan adda addaa illee maxxansuudhaaf isin fayyada. Fakkeenyaaf waan akka beeksisaa maxxansuudhaaf yaa'utubii keessa irratti beeksisa, fuuldura irratti beeksisa gaarii hojjettanii akka ittiin mul'ataniif karaa kanaan jechaadha beeksisa achirratti kan maxxansuu dandeessanii karaa biraatiin maxxansuun hin danda'amu jechaadha. Kanaafiyyuu kunis barbaachisaadha. Kan irraa hafee KineMaster isa jennu, KineMasteriin kun baay'eetu jira. KineMasterii kanallee baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu loogoowwan adda addaa subscribe godhaa warra waan jedhu mallattoo akkasii hojjechuudhaaf akkana introollee hojjechuudhaaf waan adda addaa hojjechuudhaaf akkanallee viidiyoo edit gochuudhaaf suuraa keessanillee viidiyoodhaan edit gochuudhaaf waan adda addaatiif isin fayyada jechaadha. Egaa KineMasterii kanallee baay'ee barbaachisaadha. Kan irraa hafee Pixellab isa jennu, Pixellab kun kan nu fayyadu keessattuu wantoota adda addaa waliif fiduudhaan akkaataa backgroundiiwwan yaa'utubiif ta'u, feesbuukiif ta'u, tiwutariif ta'u illee hojjechuudhaaf isin fayyada jechaadha. Akkanumallee loogoo hojjechuudhaaf isin fayyada. Waan adda addaa jechaadha hojjechuudhaaf isin fayyada. Kanallee ni ilaalla jechaadha. Egaa eessa arganna warra jettaniif jalqaba yaa'utub studio isa jedhu kana sadeen isaatuyyuu description boxii viidiyoo kana gadhiise jalatti ni argattu jechaadha. Description boxii irra isin kaa'a. Akkanumallee telegiraama kan koo jalallee dhiiqxanii buufachuu dandeessan jechaadha. Irra caalatti telegiraama kan koo keessa seentanii enjoowwatanii viidiyoowwan adda addaa lachumaan ilaalaa. Aappiiwwan kanneen illee achi jala isinii kaa'a achi buufachuu dandeessanii. Warroonni haala kanaan hin buufannu jettan ammoo Play Store keessa illee seentanii buufachuu dandeessan. Play Store keessa seentanii maqaa jaraa barreessitu jechaadha tokko tokko isaaniitiin. Fakkeenyaaf yaa'utub studio isa jedhu yaa'utub studio jettanii barreessitanii haala kanaan isinii dhufa. Inni jalqaba isinii dhufu yaa'utub studioodha jechaadha. Isa kana fakkaata. Ani kanaaf fakkeenyaaf kanaan duratti fayyadamaa waan jiruuf ooppiin qofa godhu barbaachisaa jechaadha. Isin garuu install gochuun dagatinaa isiniin jedhu. Inni lammaffaadha. Asirratti ammallee KineMaster isa jedhudha. KineMaster jettanii mana barreessitu. Fakkeenyaaf haarawaa kan dhufellee jira KineMaster karaa adda addaatiin jechaadha. Isa jalqaba irra jiru kana fakkeenyaaf kan koo update na godhe jechaa jira. Yeroon waan tureef update gochuun na barbaachisa. Isin garuu install irratti gootanii bantanii itti fayyadamuu dandeessan jechaadha. Kaala itti fayyadama isaa inni ilaalla. Inni sadaffaadha. Pixellab baay'eetu jira. Kanaafiyyuu Pixellab isa filatamaa ta'ee isinitti mul'isa jechaadha. Isa filatamaa ta'ee fi barbaachisaa ta'e isa kanaadha. Pixellab haala kanaan Pixellab text on pictures isa jedhu kana. Pixellab kun baay'ee barbaachisaa. Isa install gootanii asirra update gochuudhaan haala kanaan appilikeeshina kanneen argachuu dandeessan. Akkanumallee description boxii kan koo jala seentanii akkanumallee telegiraama kan koo jalallee seentanii argachuu dandeessan jechaadha. Isti tokko isaanii bannee immoo maal fakkaatu ka jedhu haalaallu. Wajjumaan haa ilaallu. Egaa jalqaba irratti kan argannu yaa'utub studio isa jedhudha jechaadha. Fakkeenyaaf yaa'utub studio keessattuu information adda addaa argachuudhaaf waa'ee yaa'utubii keessanii information adda addaa isiniif kenna. Waa'ee yaa'utubii keessanii waan adda addaa information adda addaa hojjechuudhaaf isin qarqaara jechaadha. Kanaafiyyuu fakkeenyaaf guyyaa keessatti namni meeqa viiyuu taayimii meeqa akka taa'e akkanumallee top viidiyoo ka jedhan ni jira.
waan kunniin isinii mul'isa jechaadha. Akkanumallee miseejiiwwan adda addaa kan namni isiniif barreessu fakkeenyaaf asirratti adda kanatti ni ilaaltu yoo ta'e maxxansa beeksisa maxxansuudhaaf isin fayyada. Fakkeenyaaf beeksisa isin jennu haala kanaan. Haala kanaan kun beeksisa fakkeenyaaf viidiyoo kanatti namni seenu beeksisa kan argee seenuu danda'a salphumatti beeksisa kanallee maxxansuudhaaf isin fayyada jechaadha. Haala beeksisa akkamiin maxxanfama ijoolleen jettanii waan akkanaa akkamitti irratti maxxansuu advertii akkanaa akkamitti irratti maxxansina warra jettanii na gaafattaniif yeroo biraa viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadha jechaadha. Egaa inni itti aanu KineMaster'dha. KineMaster'n akkuma beekamu viidiyoowwan adda addaa edit gochuudhaaf nu fayyada jechaadha. Keessi isaa kana fakkaata. Egaa keessi isaa kana fakkaata. Fakkeenyaaf asirratti KineMaster'n watermarking qabne baay'eetu jira. Isaanillee yeroo biraa qabadhee isiniif dhiyaadha. Isa watermarking qabne akkamitti argattanii eessa argattan warra jettaniif yeroo biraa qabadhee isiniif dhiyaadha. Keessi isaa seentanii asirra laayer jira, miidiyaa jira, audio akkanuma voice ni jira jechaadha. Karaa adda addaatiin wantoota adda addaa qindeessuudhaaf isin fayyada. Irra caalatti akkamitti qindeessuu dandeenya warra jettaniif yeroo biraa viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadha jechaadha. Egaa inni sadaffaa irratti argamu Pixelaabidha. Pixelaabiin akkuma argitaniif asirratti waan adda addaa teeksisuuwwan adda addaa barreessuudhaaf akkasumas suuraawwan adda addaa barreeffama wajjin godhanii sadarkaa adda addaatiin gahuudhaaf fakkeenyaaf asirratti fudhachuu dandeessanii saayiziiwwan adda addaatiin fakkeenyaaf saayizii adda addaatiin saayizii baay'eetu jira. Fakkeenyaaf saayiziin profile pictureedhaaf ta'u kan YouTube channel banneridhaaf ta'u YouTube thumbnailidhaaf kan ta'u Facebook cover artidhaaf kan ta'u fakkeenyaaf saayizii adda addaatiin saayizii kanaaf kan ta'u barreeffamas ta'e footoo adda addaa suuraa adda addaa jechuudha qindeessitanii sirriitti asirra kaa'uudhaaf kan isin fayyadudha. Yeroo biraa akkamitti itti fayyadamna isa jedhu yeroo biraa qabadhee isiniin dhiyaadha jechaadha. Egaa barnoonni kan koo aappiiwwan kanneen sadeen bilbila keessan irraa dhabuun qabdan jechaadha. Isin barbaachisa, baay'ee isin barbaachisa, itti fayyadamaadha. Karaa ittiin argatanillee karaa istiishinii irra caalatti itti fayyadama yoo barbaaddan immoo koomentii jalatti naa barreessuu dandeessan jechaadha. Egaa kanarra qabadhee isin dhiyaadheef xumuree jira. Dhumarratti soofuma aappii like, share, subscribe gochuun dagatina nagaa keessanaa tura.